Hidhattoonni adda bilisummaa uummata Tigraay walloo kaabaa aanaa qobboo keessatti jiraattota ganda baadiyyaa Agamsaa jedhamu irratti ajjeechaa raawwatan jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraa himatee jira. Dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee tuuta oduuf Baahirdaar keessatti ibsa kennaniin haleellaalee raawwataman jedhaman ka fixinsa jumlaati jedhan kana hawaasa addunyaaf ragaa dhiyeessuudhaaf ogeessaan qoratamaa jira jedhan. Gama biraatiin buqqaatonni walakkaa miliyoonaa ta'an hirmaannaa mootummaa naannoo Amaaraatiif hawaasichaatiin nyaata guyyaa guyyaa ka dhiyaataaf jiru ta'uu dubbatanii jiran. Gabaasa Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa qopheessite Tujubeen kamisa torban dabree akkanatti dhiyeessitee turte. Kan mootummaan Itiyoophiyaa shororkeessummaatti ramade TPLF fixiinsa jamaa raawwataa jira jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraa irra deddeebi'uun himataa akka ture ta'us ammas godina walloo kaabaa ganda Agamsaa keessatti fixiinsa raawwateera jechuudhaan dubbii himaan mootummaa naannoo sana obbo Gizaachoo Mulunee har'a gaazexeessotaaf ibsaniiru. Gama biraan yeroo ammaa naannoo Amaaraa keessaa buqqaatota walakkaa miliyoonaa ta'aniif mootummaa naannichaaf hawaasa naannoon deeggarsi taasifamaafii ka jiru ta'ullee obbo Gizaachoon ibsaniiru. Dubbii himaan kun itti fufanii mootummaa federaalaan shororkeessaa jedhamuun kan ramadame TPLF lola sana kan sabaati jedhee erga labsee booda naannoo Amaaraa bakkawwan hedduu lo'ee seenuudhaan namoota nagaa ajjeesaa dubartoota humnaan gudeedaaf qabeenyaa saamaa jiraachuu kanneen arganiif jiraattonni naannoo bakka weerarri kun itti geggeessame jiraatan mootummaan Amaaraa kalabse lola sabaatti makamaniiru jedhan. Mootummaan naannoo sanaa lootee seentotaaf uummata Amaaraa miidhuuf kan hojjetan shiraawwan keessoof qaruma obsan qabu jedhan obbo Gizaachoon. Har'a waaree booda immoo sabaa himaan naannoo sanaa akka gabaasetti Gaashnaa, Staayis, Qabaroo Meedaa, Aahun Tagany, Koon, Haamusiitiif Arbat naannoleen jedhaman raayyaa ittisa biyyaaf humnoota naannoo Amaaraaf milishoota naannoon to'annaa jala oolaniiru jechuudhaan ittaanaa ajajaa gargaaraa komishinara naannoo Amaaraa Bisat Geetaahun ibsaniiru jedhee jira. Kanneeniif sabaa himaalee kanneen biroon himannaalee dhiyaatan ilaalchisee mootummaan faca'aniiru naannoo Tigraay keessaa aangoo qabatee ka jiru bulchiinsa yerooti jedhus Anga'ootaaf dubbii himtoota qaama ofiisaa mootummaa Tigraay jedhee of waamuu biraa deebii argachuuf yaalii gochaa ka jirru yoo ta'u Maqalee biraa deebiin qophaa'aa ka jiru ta'uu eeranii akka dhaqqabeen kan ibsan ta'uu nuuf ibsaniiru jetti Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa. Mootummaan federaalaa dhaabamuusaaf ka beekannaan kennin mootummaan naannoo Tigraay gaazexaan biyya Ingilizii The Telegraaf jedhamu gabaasaa baaseef torban dabre deebii kenneen gochaa gara jabinaa siiviloota irratti raawwatamu kamiinuu shakkii tokko malee kan balaaleffatu ta'uu ibsuudhaan gabaasaa waa'ee ajjeechaa naannoo Amaaraa bakka Agamsa jedhamutti raawwatame kan hundee hin qabne jechuudhaan haala isaa ibsee ture. Ibsisuun itti dabaluudhaan imannaan naannoo Amaaraa keessatti siiviloota irratti yakki raawwatame jedhu sun tokkummaa mootummootaan kan moggaafame qaama walabaan akka qulqulleessamus gaafatee jira. As Ameerikaa kaabaatti bakka bu'aa adda bilisummaa uummata Tigraay akkasumas kan mootummaa naannoo Tigraay kataan ambaasaadder Fisaas Gadoom waa'ee ibsa kanaa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessanii turanii akkanatti dhiyeessinee turre. Kan mootummaan Itiyoophiyaa shororkeessummaatti farrajee adda bilisummaa uummata Tigraayiif akkasumas mootummaa naannoo Tigraay mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa irraa beekannaan dhorkameef Ameerikaa kaabaatti bakka bu'aa kataan ambaasaadder Fisaas Gadoom kadhiyeenya gaazexaan Deelii Telegiraaf gabaaseef mootummaan naannoo Amaaraa ibsa kenneen humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa bakka Agamsa jedhamutti ajjeechaa jumlaa geggeessee gochaalee garjabinaa biroo raawwate jechuudhaan himatee tureef deebii kennuudhaaf ibsa gama mootummaa naannoo Tigraay hin bahe akkana jechuun ibsan. በቅርቡ ቴሌግራፍ የሚባል የእንግሊዝ ጋዜጣ በወሎ በአንድ አጋምሳ በሚባል አካባቢ ብዙ ቤቶች ተቃጥለው ሰዎችም እንደዚሁ ተፈናቅለው ተገድለው dhiheenya kana gaazexaan biyya Ingilizii Telegiraaf jedhamu walloo naannoo Agamsa jedhamutti manneen baay'een gubatanii namoonni baay'eenis akkasuma buqqaanii ajjeesaman humnoonni Tigraay gochaa kan akka raawwatan ragaa fakkii saatalaayitiin qaba. Haaloo bahinsaaf kana godhan ka jedhu gabaasa baay'ee nama dhibu qabatee bahee jira. Naannoo sana waraansatu ture. Waraansichi eega dhumee humnoonni wallolan bakka hin jirretti jedha ibsisuun. Kanaaf gama humna Tigraayin gochaan akkanaa raawwatame hin jiru. Badiin akkanaa raawwatame yoo ta'e qaama sadaffaan qoratamee qulqulleeffamee uummanni akka beeku kanneen gochaa kana raawwatanis akka seeraan gaafataman akka taasisamu ibsa jedhutu bahee jedhan ambaasaadder Fisaas Gadoom.
Kanuma ilaalchisee dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee ibsa gaazexeessotaaf kennaniin humnoonni Tigraay gocha kana raawwachuu ka dubbatan ilaalchisee Ambaasaadder Fissaan ennaa deebii kennan aangawoonni Amaaraa waraanni Tigraay magaalaaleetti ennaa seenan Laalibalaa diiguu fi waldiyaa gubuudhaa fi qobboo akkana gochuudhaa fi wanni isaan hin jedhin hin jiru. Fuula waraana Tigraay cilaatti dibuudhaaf olola isaan oofanidha. Kun immoo hojjetu jedhan. Ibsi mootummaa naannoo Amaaraatiin ba'e kun humni Tigraay naannoo seenetti namoota nagaa akka ajjeesu, dubartoota akka humnaan gudeedu, qabeenyaas akka saamaa jiru dubbata. Gochaaleen kun immoo akka gochaalee akka waraanaatti kan nama gaafachiisan waan ta'eef humni Tigraay naannoo Amaaraatti seenee gochaalee ittiin himatamu kana raawwataa jira jechuun gaaffii VOA'n dhiyeesseef Ambaasaadder Fissaan ennaa deebisan የትግራይን ህዝብ ያንቀሳቀሰ ይህንን ከማይ እየተዋጋሁ መሞት ይሻለኛል ብሎ የተነሳ ሰራዊት በምን ሂሳብ ነው የአማራን ህዝብ በዚህ መልኩ የሚቀሰቅሰው? Uummata Tigraay sochoosee gocha kana argura waraanaa duunaaf wayya jedhee waraanni ka'e akkamitti bifa kanaan uummata Amaaraa kakaasa? Naannoo Amaaraa dhaqee gocha akkanaa karaawwatu yoo ta'e uummanni Amaaraa bifuma uummanni Tigraay ka'een ka'a. Waan raajiin kabiraan hin jiru. Tokkoon hawaasaa kan mataasaa dubartoota qaba. Uummanni Tigraay kanas ga'e gochaa xuurii irratti raawwatameef waan ta'eef naannoo Amaaraa irratti gochaan akkanaa tokkollee hin raawwatamu. Miidiyaan alaa utuu ni gala ta'e utuu magaalaaleen ni ilaalamu ta'e humni Tigraay fi uummanni akkamitti akka jiran agarsiisuu danda'u turan jedhan. Humnoonni Tigraay maaliif daangaa naannoo isaanii irra ce'anii naannolee biroo keessa seenan jechuudhaan waraansichi gara naannolee birootti babal'achuun kanneen biroodhaaf yaaddoo ta'uu isaa ibsuudhaan qeeqawwan qaamota adda addaatiin dhiyaataa jiran ilaalchisee gaaffii dhiyaateef akkana jechuun deebii kennan Ambaasaadder Fisaas Gadoom. ባለፈው 9 ወር 8 ወር ትግራይ ውስጥ የተፈጸመው ጭፍጨፋ እንዳልነበረ አድርገው ጦርነቱ እየሰፋ ነው። Baatiilee 8-9 dabran ajjechaalee Tigraay keessatti raawwataman akka waan hin jirreetti dhiisanii waraansichi babal'ataa jira. Waraansichi maaliif itti fufaa kanneen jedhan ni jiran. Waraansichi sababaan itti fufuuf inni guddaan ajjechaan uummata Tigraay irratti raawwatame hanga dhaabatutti waraansichi itti fufa. Bifa lamaan. Tokkoffaa waraanni Abiy Tigraay keessaa fedha isaatiin hin baane haleelamee injifatamee ba'e. Eega ba'e boodas maal godhe? Labsii duulaa yookaan kitatii labsee jira. Biyyoota irra deemee meeshaalee bitataa jira. Mee haa jennuuti waraanni Tigraayin bilisa baaseera jedhee daangaarraa taa'u. Tigraayin akka itti deebi'ee balleessu caljennee eegnaa? Kana seerri waraanaan eeyyamu. Diinni waliigalteedhaan yookaan waraanaan hanga bifa qabatutti walfalmiin itti fufa. Nuti ka jechaa jirru lafti Tigraay ammayyuu gadi lakkifamne. Milishaan Amaaraaf raayyaan Eertiraa ammallee Tigraay lixaa keessa jiru. Bakka wal waraansaa duraatti haa deebinuu jechaa jirra. Hin baane namni kana hubatu. Achi keessaa ba'anii karaa seeraan nu haa gaafatan jechaa jirraa jedhan. Barreessaa muummicha tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterees dabalatee waraansaan furmaanni dhufu hin jiru jechuudhaan akka lolichi mariidhaan furmaata argatu gaaffii dhiyaataa jiru. Dhaabni isaanii akkamitti akka ilaalu gaafatamanii innaa deebisanis waraansi arrumatuu dhaabatee fedhii keenya guyyaa guyyaatti lubbuu qaaliitti baasaa jirra. Akka ummataatti jiraachuun waan nurra jiruuf waraansa kanatu hin fedhiin itti galle. Garuu kubbaan sun harka biyyi jira. Haalli Itoophiyaa kana booda maal haa ta'u ka jedhu irratti mariin biyyaalessaa akka waamamu gaafataa jirra. Abiy Ahmed namoota kana wajjin hin dubbadhu jedhee jira. Kanammoo tokkummaan mootummootaayuu ni beekaa jedhan Ambaasaadder Fisaas Gadoom. Addi bilisummaa uummata Tigraayiif waraanni bilisummaa Oromoo waliigaltee waraanaa tolfachuun isaanii dhiyeenya oduudhaan himamee jira. Dhaabonni lamaanuu mootummaadhaan shororkeessummaatti farrajamanii jiru. Kaayyoo waliigaltee kanaa maali jedhamee gaaffii VOA irraa dhiyaateef ennaa deebisan gaaffii VOA irraa dhiyaateef akkanatti deebisan. ጥምረቱ ምን ያህል ቁም ነገር እንዳለው የሚያሳይ ጥምረቱን በሚቃወም ሲያገር ምን ያህል እንዳንጫጫል የብልጽግና ካድሬዎች እና በተለይ እዚህ ውጭ ያሉት ተማሪዎቻቸው ሳይቀር እነዚህ ሁለት walitti dhufeenyi sun hangam akka dhimma barbaachisaa qabu kan sitti agarsiisu kanneen walta'insicha morman hagam akka waccisiise ennaa laaltudha. Dabballoonni badhaadhinaa fi biloogaroonni isaanii biyya alaa jiraatan utuu nafiin gareeleen lameen diinota keenya isaan ittiin jedhan akkamitti wal jaallachuun akka irra hin jirre itti muudhaaf carraaqu. Kan diina kooti jettee farrajje tokkoof firan barbaadduuf diina keeti maaltu si galche. Kanaaf waci isaanii waanuma eegamudha. Haala Itoophiyaan amma irra jirtuuf kun gochaa qajeelaadha warri jedhan garuu sirriidha. Waraanni bilisummaa Oromoo sirna mootummaa Abiyyi wajjin wal lolaa jira.
mormii yaadaa ka siyaasaaf ka biroo qofatu hin taane waraanni Tigraay diina isaa faannoo Amaaraa waraana Itiyoophiyaa kan Abiyyiif Shaabiyaa wajjin waraansi bilisummaa Oromoo immoo kanneen naannoo sana jiran humnoota addaa Oromiyaa milishootaaf raayyaa ittisaa wajjin lubbuu aarsaa godhee wallaansorra jira. Kanaan yoo xiqqaate kaayyoo tokko qabu. Mootummaa Abiyyi amma jiru kana bifa kamiinuu waliigalteedhaanis ta'e waraanaan kuffisuu qabna. Sirna kana kuffisuudhaaf wal gargaaruutu nurra jira. Waliin qindeeffachuutu nurra jira. Odeessilee wal jijjiiruutu nurra jira ka jedhu kaayyoonsaa. Waliin taanee diina keenya kuffisuuf waltajjiin biyyaalessaa akka uumamuufi yeroon ce'umsaa ka milkaa'e akka ta'uuf jechuun xumuran Ameerikaatti bakka bu'aan adda bilisummaa uummata Tigraay Ambaasaadder Fisaas Gadoom. Rakkoolee nageenyaa yeroo adda addaatti Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee Wallaggaa afran keessatti mudaturraa kan ka'e daldaltoonni naannoo sanatti argaman dhiibbaan hojii isaaniirra ga'e liqaa maallaqaa baankiileerraa fudhatan ka deebisuu dadhaban ta'uu dubbatu. Dhimma kana laalchisee kan gaafataman pirezidaantiin baankii daldalaa Itiyoophiyaa obbo Abbee Saannoo rakkoon nageenyaa dabree kan mul'atu ta'uyyuu liqeeffatoota baankii keenyaa sadarkaa liqaa deebisuu dadhabuurraan hin geenye jedhanii jiru. Mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan biiroo dhimma koominikeeshinii mootummaa obbo Getaachoo Baalchaa gama isaaniitiin dhimmicha mootummaan kan quba qabu ta'uu eeranii xiyyeeffannoon itti kennamee jira jedhan. Jimaata dabre gabaasaan keenya haaraan Mitikkuu Faqaaduu akkanatti dhiyeessee ture. Oromiyaa gama lixaatti waggoottan 4 fi isaa oliif rakkoo nageenyaa irra deddeebiin mudachaa turee fi haga ammaattis mudachaa jiruun daldaltoonni naannoo sanatti argaman rakkoof saaxilamneerra jedhu. Daandiin yeroo yeroon cuccufamu tajaajilli intarneetii fi bilbilaa addaan ciccitu baadiyyaa keessa oliif gaddeemanii oomisha isaanii sassaabbachuu dadhabuu fi maallaqa hojii isaaniif akka ta'utti sochoosuu dadhabuu akka rakkootti kaasu. Daldaltoonni kunis hojiiwwan hojjetan baankiiwwan irraa liqeeffatanii akka hojjetan kan himan hojii daldalaa kana sirnaan hojjechuu dadhabuu irraa kan ka'e liqaa baankiiwwanii yeroon deebisuu akka hin dandeenye himu. Kanaanis kasaaraaf saaxilamnee gara qabeenya keenya dhabuutti deemaa jirras jechuun yaada isaanii akka ittaanutti raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniiru. Gazaayin Kumarraan jedhama. Godina Wallaggaa Lixaarraan dhufe daldala bunaadha. Tole waggaa 4-5 darbanii fi yeroo adda addaatti nageenyi dhufas hin badassi yeroo adda addaa kanatti gaafa akkas ta'u oomisha baadiyyaa irraati birrii raabsinee kaanee gaafa deebisnee sassaabuuf kaanutti karaan hin cufamaa haalli nageenyaa gaarii ta'uu dhiisa. Sababa sanaanii liqa baankii nuuf fuunee kaffaluu dadhabuu keenyaa isarratti immoo haala yeroo gabaarratti hundoofnee gaafa binnee kaanee istoorii keessa gaafa taa'u yeroo barbaachisutti gabaatti dhiisuu keenyaanii kasaaraa guddaatu nurra ga'aa ture. Sababa kanaanii waggaa 4-5 darbe kanaanii karaan cufamuusaa siisteema neetworkii kan intarneetii biroodbaandii kan iseeksii baduusaa sababoota adda addaadhaanii kisaaraan kun waggaa waggaattitu walharkaa fuunee baankii cufnus yeroo dheeraa nutti ta'e. Amma kaffaluu dadhabuudhaa fi sadarkaatti daldala keessaa baanee maatii bushuu dadhabuuf jiruu dhaabuu keessa seennee qabeenya keenya sababa idaa baankiidhaan sadarkaa dhabuu irra ga'aa jirra. Maqaan koo Faqadaa Qanaan jedhama. Jiraataa aanaa Lataa Sibbuu magaalaa Gooriiti. Hojii ala taanee hojii keessa hin jirru. Anamma hojii qonnaas qabaa, hojii buna dhaabbiis qabaa, hojii buna nagaduus qabaa kan hundumarraa ala hojii keessa hin jirru bakka. Hojii biraa hojjennee akka hojii sana birrii sana hin cufneef immoo nageenyi nu deemsisuu hin dandeenye iddoo baay'eetti iyyachaa jirra garuu deebiin arganna mammaatti rakkina guddaa keessa gallee jirra hojiirra hin jirru. Maqaan koo Rattaa Mammoragan jedhama. Daldala buna irratti hojjedha jechuudha. Bunni dhiyeessa. Rakkoon nageenyaa bal'aa waan tureef akka garaa keenyaa olii gaddeemnee aanolee garaagaraas gandoota keessa deemnee rakkoon nageenyaa bal'aa waan tureef daldallee birrii mootummaa kana deebisuu hin dandeenye rakkoo qabatamaadha. Birrii baattee deemuu hin dandeessu haalli nageenyaa baay'ee daran walxaxaa keessa waan tureef hojjennee deebisuu hin dandeenye. Baay'ataa namarraan jedhama. Jiraata magaalaa Najjooti. Rakkoon jiru rakkoo waggaa 4-5 ol qabateedha. Gara nageenyi boorootti dhufeera. Gara dhukkubni dhufeera. Sanarratti successfully miti nuti. Inni hojjettaa baankiirraan fuutaa. Baankiirraa siisteemii baankii liqeeffattu immoo baankiin buufadhu kan koo kaffalii kan keessaaf immoo fudhu wanti jedhamudha. Sun hin jiru nuun. Rakkoo keenya kanaafis furmaata ta'a kan jedhan akkas jechuun himu daldaltoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan kunneen. Mootummaarraa jalqaba haala rakkoo keenyaa kana hubatee waggaa 4-5 darbee fi rakkoo ture sana hundumaa qoratee waan beekuu fi waa'ee sanaa irrattis itti adeemaa turre ammas immoo baankolii duukaa haasa'ee baankolii dhuunfaarra liqiin jiran suni yookiin ofitti fudhatee ka'ee yeroo dheeraatti tilmaama haaraa nu hojjete qabeenya keenya
waggaa dheeraatti haalatti kaffaluu dandeenyu mootummaan godhee kan achimoo baankoliin nu liqeessanii riistmeet godhanii kaa'aniiti tilmaama keenya sana irratti hundaa'anii dabalata nu laatanii yeroo dheeraatti akka nuun kaffallee jiruuf jireenyatti deebinu ta'uudha. Kanaan achi garuu sadarkaatti maatii bushuu dadhabuu biyya gadhiisuu qabeenya ofii dhabuu rakkinatti karaatti ba'anii rakkachuu sadarkaa sanarra waan deemaa jiruu fi furmaata kana eegna. Otoo nageenyi jiraatee yeroo gabaabaatti ji'a ja'a waggaa tokko gidduutti deebilee malatti galuu danda'a naggaadeen kun rakkinaaf fala kan ta'u fala qopheessuudha baankiin. Naggaadota kana dhabuu jechuun biyyi sochii dhabuu jechuudha. Pireezidaantiin Baankii Daldala Itoophiyaa obbo Abbee Saanoo dhimma kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin rakkoon nageenyaa darbee haa jiraatuyyuu malee hojii dhorkuun hanga liqaa kaffaluu dadhabuu kan geessises miti. Gabaasnis ta'e iyyannoon akkas jedhu hanga ammaatti baankii isaanii bira akka hin dhaqqabne ibsuun baankiin isaanii garuu iyyannoon akkasii maamiltoota baankichaa biraa dhufnaan simachuuf qophii akka ta'e himu. Gara keenyaan nuti daldaltoonni keenya karas jiran yoo muraasa ta'an malee baay'een isaanii akkuma waliigaltee qabaniin kaffalaa jiraachuu isaanii beekna. Waliigala rakkoon himan kun nutillee nus darbee numa qunnamaa irraa dabeelee kennas rakkoon nageenyaa ilma uumamaa ammas mara jiruu dhoowwee hojii hojjannee liqaa kaffaluu hin dandeenye jedhamee wanti miidiyaatti dhaqamuuf jiran fakkaatu. Kana rakkanne jedhee warri haala addaatiin dhiyaatee siin jiranii rakkoo mataa isaanii dhiyeeffatanii warroonni muraasni gaafii dhiyeeffatan gaafii isaanii hordofee baankiin gargaarsa barbaachise godhaafii jira. Garuu walumaa galatti baay'inni isaanii akkuma waliigaltee isaanitti kaffalaa jiranii rakkina guddaan agarree miti. Obbo Gaarii Dhugumaa ogeessa diinagdee fi gorsaa diinagdeeti. Akka saayinsii diinagdeetti yeroo rakkoon qaama sadaffaan jechuunis liqeessaa fi liqeeffataan alatti hojii diinagdeetti rakkoo uumu mootummaan gidduu seenuun rakkoo diinagdee uumame sanaaf furmaata kennuu qaba. Kun addunyaa irrattis waanuma baratamaadha jedhu. Yeroo rakkoon akka kanaa uumamu namoonni kun kan isaan itti iyyachuu qaban mootummaan jara kanaaf kaabir gochuu qaba jechuudha. Maaliif? Jara kanaan jedha kan isaan jedhanii galanii biyyi nagaadhaa rakkoon nageenyaa rakkoon hundumtu koonistaantiidha. Assaamshinii kanaan galan jechuudha. Kanammoo mootummaadha kan fudhate jechuudha. Kanaaf mootummaan kanarratti xiyyeeffannoo guddaa kennuufii qaba. Inseentiivni isaan barbaachisa. Obbo Geetaachoo Baalchaa hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti yaada isaanii raadiyoo Ameerikaatiif kennaniin mootummaan naannichaa dhimmicha akka quba qabu himuun xiyyeeffannoon irratti hojjechaa turuu fi daldaltoota waliin illee dhimmicha irratti marii taasisuus dubbatu. Itti dabaluunis rakkoon nageenyaa naannoo sanaa hirmaannaa hawaasaa kan barbaaduu fi daldaltoonni kunneenis qooda isaanii ba'achuudhaan nageenyi bakkatti akka deebi'u taasisuun hojiin daldalaas ta'ee diinagdee akka saffisu taasisuun ni danda'ama jedhu. Akka mootummaatti bara darbee xiyyeeffannaan kennamee rakkoo naannoo kana jiru qoratamee falaa argachuuti sarara jiraata. Kallattii ittiin namoonni iddoo kanatti hojjetan bakka hojjetanittis hojjetanii jijjiirama fiduu akka danda'an wanti addatti iddoo amma maqaan dhaame kana ilaalamu immoo sababa rakkoo nageenyaatiin wal qabatu rakkoon sun tureera. Amma garuu mootummaan tokkoffaa guutummaa guutuutti naannoo kana nageenya isaa mirkaneessee uummatni naannoo sanaa hojjetee fayyadamaa ta'uu akka inni danda'u xiyyeeffannaa guddaadhaan kan inni nageenya mirkaneessuuf hojjechaa jiru. Lammaffaa immoo bu'uuraaleen misoomaa naannoo sanatti hin turre karaa adda ta'een bu'uuraaleen misoomaa babal'atanii iddoon sun bakka giddugala investimentii, giddugala industirii, giddugala daldalaa akka inni ta'uu danda'uuf xiyyeeffannaadhaan hojjetamaa jira. Sadaffaan warroonni sana keessatti miidhaan isaan irra gahe akkamittiin ofii isaaniis hojii sochii hojii misooma dinagdee keessatti qooda fudhachuu qaban cimanii itti fufuu qabu. Rakkoo jirus akkamitti furuu danda'u kan jedhu isaanii wajjiniin mareenii jalqabuuf ture bara darbee xiqqoo haalli waliigala nageenyaa jiruu fi haalli hojiin xiyyeeffannaa keessumaa kaaba biyyaa irratti sochiin duula birmadummaa biyyaa mirkaneessuu gaggeeffamaa jiru kun gaaffii uumeeti malee mootummaan isin beekaa xiyyeeffannaa kennamuu qaba. Nuti kan jennu nageenya mirkaneessuun kan hawaasaati. Hawaasni qooda sana keessatti fudhachuu qaba. Keessaa baqachuudhaan keessaa dhiisanii deemuudhaan miti naannoo sana nageenya buusuun kan danda'amu. Kanaaf nageenya naannoo sanaa keessatti hawaasni naannoo sanaa qooda ofii isaatii qaba. Daldaltoonni kunis qooda mataa isaaniitii qabu. Achi keessatti qooda fudhachuu qabu. Sanarra darbee immoo waan mootummaan deeggaruu qabu karaa mootummaatiin sirna mootummaan qabuun hojimaata mootummaan qabuun hojimaataaf sirna baankiin qabu keessatti waan isaan ittiin hojjetanii jireenya isaanii fi hawaasa naannoo sanaatiif bu'aa buusuu danda'an gochuudhaaf xiyyeeffannaadhaanis hojjetamaa ture ammas hojjetamaatii kan jiru.
yaadaddaa jala qabsoo warra wareegamanii qabsoo sabaati jecha aarsaa lubbuu kafalanii harka duwwaa ol qaban lubbuu qaaliitti dhabanii wayyoo jizaan isaanii bilisummaa olabummaa birmadummaan galabumaan isaanii wayi galagumaan isaanii. Qabsoo sabaa siransiisu wal wajjin seentan ergu haddaa lubbuu habbuuqqachaa dallangumaa challubu. Qabsoo sabaa siransiisu wal wajjin seentan ergu haddaa lubbuu habbuuqqachaa dallangumaa challubu. Eebbulamii torba oli torba gadi nama qabdi dagannaan taati badii wayi dagannaan taati badii. Dagannuu ni adanna kayoo sabaa gadi gannuu hirbuu qabna namsa waaqoo ka'ee qabna sina kamiin ranfannaa gamtaan kaanee tattaafanna bu'aa qabsoo mirkaanfannaa wayi bu'aa qabsoo mirkaanfannaa. Yaadaddaa jala qabsoo warra wareegamanii qabsoo sabaati jecha aarsaa lubbuu kafalanii harka duwwaa ol qaban lubbuu qaaliitti dhabanii wayyoo.